Yaa akkam jirtu uummata Oromoo Oromiyaa keessaa fi biyyaan baa jirtan marti. Guyyaa dubartootaa Maarch 8 sababeeffachuun ergaa baga geessanii ga'ee dubartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban yaadachuun isiniif dabarsuufan dhufe. Ani Heeraan Gameessaa Barakaati, miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Dubartiin akkuma nama kamuu mirga saba isheef qabsooftee gonfachiisuu ni dandeessi. Har'as bosonatti kan baaniif roorroo jibbineeti. Sichittis hanga bilisummaa gonfannutti miidhaan irraan ga'uu hin dhiisu. Kanaaf ani dirree filadhee diinaa kokkee wal qabaan jira. Shamarran akka koo dirree jirtu jabaadhu. Baga guyyaa dubartootaa Maarch 8 isin ga'e. Injifannoon uummata Oromoof. Yoo akkam jirtu uummata Oromoo Oromiyaa keessaa fi biyya ambaa jirtan marti baga guyyaa dubartootaa Maarch 8 isin ga'e. Dubartiin seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ta'ee qabsoo farra koloneeffattoota Afrikaa keessatti Aljeeriyaa, Moozaambiikii, Angoolaa qabsoo seenaa Eertiraa keessatti qooda guddaa baataniiru. Nuti saba keenyaaf aduu barii ibsuuf jabaannee hojjechaa jirra. Guyyaan ayyaana dubartootaa Maarch 8 seenaa dubartoota qabsoo bilisummaa Oromoo yaadachaa kanneen amma keessa jiran jajjabeessaa miidhaa dubartoota Oromoo irra gahaa jirus kulkulfachaa garbummaa miidhaa hammeessi kana ammoo tokkummaadhaan of duraa akka buqqisnuuf hirmaannaan keessan ho'uu qaba. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon ka uummata Oromoo. Akkam jirtu uummata Oromoo Oromiyaa keessaa fi biyya ambaa jirtan marti guyyaa dubartootaa Maarch 8 sababeeffachuun ergaa baga geessanii ga'ee dubartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban yaadachuun isiniif dabarsuu dhufe. Maqaan kiyya Amartii Oromoo miseensa woboo zoonii lixaa. Reebicha, hidhaa, doorsisa, gudeeddii, qooddaa, saamicha nurratti akka dubartummaa keenyaatti akkasumas akka sabaatti raawwachaa jiru mormachaa jirra. Yeroon ammaa yeroo itti daa'imni waggaa 8 gudeedamtu argaa jirra. Kun baay'ee akka sabaattis ta'e akka dubartummaa keenyaatti nutti dhaga'ama. Qabsoonis ta'e dubartoonni armaan dura qabsicha keessatti gatii kaffalan kana nu dhaalchisuuf hin turre. Garuu murni maqaa Oromoo himatu waan dubbatamee hin dhumne nu irraan ga'ee jira. Egaa shamarran utubaa qabsoo biyya tokkooti. Kanaaf shamarran biyya keessaaf biyya alaa harka wal qabatanii wal utubdanii qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun dhaamsa koo. Baga guyyaa dubartootaa Maarch 8 isiniin ga'e. Injifannoon uummata Oromoof. Yoo akkam jirtu uummata Oromoo Oromiyaa keessaa fi biyya ambaa jirtan marti. Guyyaa dubartootaa Maarch 8 sababeeffachuun ergaa baga geessanii ga'ee dubartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban yaadachuun isiniif dabarsuufan dhufe. Maqaan kiyya Irbuu Dhugaati, miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa. Waliin taanee saba keenya qaanii keessaa baasu dubartiin seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis ta'e qabsoo farra koloneeffattoota Afrikaa keessatti Aljeeriyaa, Moozaambiik, Angoolaa qabsoo bilisummaa Eertiraa keessatti qooda guddaa baataniiru. Nutis saba keenyaaf aduu barii ibsuuf jabaannee hojjechaa jirra. Guyyaa ayyaana dubartootaa Maarch 8 seenaa dubartoota qabsoo bilisummaa Oromoo yaadachaa kanneen amma keessa jiran jabeessaa miidhaa dubartoota Oromoo irra gahaa jirus kulkulfachaa gabrummaa miidhaa ammeesse kana ammoo tokkummaan of duraa akka buqqisnuuf hirmaannaan keessan akka dhaammanna. Baga guyyaa ayyaana dubartootaa Maarch 8 isin ga'e. Injifannoon uummata Oromoof. Baga guyyaa dubartootaa Maarch 8 isin ga'e. Injifannoon uummata Oromoof. jechuun warra Rabbi faarse sun inni Rabbiin innamaa yakhsha Allahu min cibaadihi al-ulamaa jedhe sun jara kanaa miti jechuudha. Akkasumas al-ulamaa warasatul anbiyaa'i kan jedhame sun jara kana miti jechuudha. Barumsi aalima nama godhu. Barnoota miti aalima kan nama godhu. Dhaaltuu anbiyaa kan nama godhu baratanii ummata gowwoomsuu miti. Anbiyaan maal dhaalama? Innama al-ulamaa warasatul anbiyaa'i kan jedhame jara kana yoo kan ta'u ta'e Nabi Muhammad iyyuu sagaagaltoota faana hojjete. Nabi Muhammad iyyuu murtaddii faana hojjete. Nabi Muhammad iyyuu riba nyaattuu faana riba nyaate. Nabi Muhammadin xiqqeessuudha jara kanaan aalima jechuun. Akkuma warroonni kaafiraa Yahudaa Nasaaraa Nabi Muhammadin xiqqeessaa jirtu jarramiini biroo kunis Nabi Muhammadin xiqqeessaa jirti jechuudha. Kanaaf falmannaa bar warri lafa isaatiin falmatu beekumsa lafa isaatiin falmachuu eenyummaa isaatiin falmachuu qabatee qawwee kaafatee jiraame. Abuu Maahir immoo amantaadhaan wal qabsiisee falmiitti geessaa jira. Amantaan wal qabsiisee yeroo akkas jedhu siyaasaaf amantaa adda baasa. Siyaasaaf amantaa adda baafama. Jarri sun siyaasa miti gaafa abiyoot parsantaa 100 keessaa 80 ta'eera jettu. Siyaasa moo amantaadha kun? Abiyyi kan ergamaan Rabbi irraa maganfatan gaafa abiyyiin jennu bar nama akka abiyyi hunda isaayyii nuu dhaamanii jechuudha. Abiyyi jechuun sobduu jechuudha. Abiyyi jechuun jallattuu jechuudha. Abiyyi jechuun murtaddii jechuudha. Isa kana immoo hadiisa keessatti ergamaan Rabbii nuu dhaaman waggaa 1400 dura. Wallaaltonni warri sheekoleedhaan jaanjofte warri sheekolee simacheessite wajjinii qilee jaannamaatti taati keessa seenaa jiru. Wajjinii qilee jaannamaatti seenaa jiru. Sababa sheekolee kana uummanni biyya sanaa halaakamaa jira bar. Sababa sheekolee kan shalabboota kanaas ummanni biyya sanaa beelaa fi waraanaan halaakamaa jira. Kama qaala Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam fa innamaa ahlaka man kaana qablakum bisababi ulamaa'ihim warroota banii Israa'ilii kan isiin halaakamte sababa ulamaa'ii jiraati. Sababa ulamaa'iiti bar ummanni banii Israa'ilii kan isii yeroo hedduu halaakamteef sababa banii Israa'ilii ummannis Israa'ilii halaakamte. Sababa sheekolee kan shalabboota Itoophiyaa keessa ummanni Oromoo beelaa fi waraanaan dhumaa jira. Amantii amanuu baatte akkamitti yeroo dargis sheekolee kanatu jala hurruu qaba. Yeroo Haile Sillaasees sheekolee kanatu iyyuu jala hurruu
dhuunfamu. Kan duute miti yeroo mangees yeroo mallasaas. Fakkeenyaaf gaafa Minilik namoota sheekoleen fakkeenya godhatee abbaa jifaariin warra kaabarraa darasaa qubsiisee jedhu eenyu namni Minilikii dhaqee udduu isaa dhiqee gabbare aalima jettee waamti xonqaayidhaan. Akkuma kana mootummaa dhufaa darbaa warra sheekolee kanatuyyuu rabbii gaditti gabbaree ummata isaa halaakaa jira. Har'a ummanni sheekolee keenya hin tuqin qabsoo geggeessita taanaan sheekolee nuu kabaji hayyuu keenya nuu kabaji lakki boleessu lakki mataa haadha isii keessa akka bofaatti dhaana akka bofaatti mataa haadha isii keessa dhaana. Har'a Abdusalaam Baalee dhibba kashalabbee jedhama. Dhibba kashalabbee jedhama. Eemmee kashalabbee miti yoo taate yoo dhuguma rabbi biraa qabdi taate karaa si rabbi jaallatee jira yoo taate rabbiin si immoo rabbii isa itti amanee dhugoomsee jala deemaa jiru yoo ta'e mee harka ramadaanaa 8 kana rabbii kee kadhu na xiqqeesse yaa rabbi narratti inni isini jedhi nan si eeyyameera. Angaruu sirraan dubbataa jira rabbi sitti hin kadhanne. Sii galee hin sobdii jechuudha. Rabbi nama isaa irratti nama hin dhiisu bara. Nama isaa irratti rabbiin nama hin dhiisu abadan. Waggaa shanan kan ituu siin nama rabbii taate rabbi qaata irraa naa adabe bara. Qaata irraa naa adabe. Inna batisha rabbika la shadiid. Inna batisha rabbika la shadiid. Qabaan rabbii jabaadha. Gabroota isaa irratti rabbiin nama hin dhiisu. Rabbi gabroota isaa irratti abadan nama hin dhiisu. Namni tokko gabroota isaa irratti daangaa darbe taanaan rabbi nama hin dhiisu. Osoo amiini biroo gabra rabbii taate osoo amiini biroo raayyaa abbaa macaa gabricha rabbii taate wallaahi qaata rabbiin narraa kaffalata. Abadan narraa kaffalachuus immoo hin jiru. Sababni isaa ni beeka qaroodha waan hin ta'eef. Eeggataan dubbataa jira. Daangaa rabbii eeggadheen dubbataa jira. Wasana rabbii eeggadheen dubbataa jira. Sababni isaa man iltamasa ridannaasi bisakhatillaahi sakhita Allaahu anhu wa askhata alayhi nnaas. Osoo waanan ilma namaa of jaallachiisu waan kana dubbataa jiraate rabbiin dallansiise dallansuun rabbii cimaadha. Hedduun namaa guyyaa eeggata kan jettu ni jirti. Waan jedhiyat tole kanaaf kashalabboota ummata keenya burjaajessuu jettu lamarraan dubbachuu dhufe kashalabboota ummata keenya burjaajessaa jirtu lama tokko jaarsolee mataa mammalaaxaa kan umuriitii guutuu ummata Oromoo gidiraadhaa fi joonjessuu irratti malee ummata Oromoo hin fayyadne kan akka kaafaayeetii fi akka manoo garee Daawud Ibsaa adda bilisummaa Oromootiin of waamti. Kashalabboota isii kanaa fi inni lammataa kashalabboota maqaa amantaatiin ummata gowwoomsitu jara kan lamman irraan dubbadha sirritti. Arraan kana kashalabbootatti maqaa kaafaawotii fi maqaa adda bilisummaa Oromootiin deemtu waggaa 40 haga 50 ummata keenya aarsaa kaffalchiise. OPDO caala kan ummata Oromoo aarsaa kaffalchiise keessumattuu warra adda bilisummaa Oromoo jedhamtu kana. Warra adda bilisummaa Oromoo jedhamtu kun OPDO caalatti ummata Oromoo aarsaa kaffalchiise. Isii kana gadi fageessee irraa dubbachuu barbaade har'a. Gadi fageesse. Tole, sirriitti yoo caqasu, sheeris godha. Namni amma akka dhaggeeffataa jiru feesbuukiin kiyya adabamaadha. Nama tokko argaa jiru. Koomentii keessan malee nama argaa jiru. Kanaafuu koomentii keessan barreessa. Arrabas ta'e, ababaas ta'e, waan barbaachisaa ta'e ol kenna. Dhagaamuu isaan baraaf malee waan biraatiif miti. Sababni isaa namoonni amma jiru hin beeku waan ta'eef. Riippoortii godhama. Kana waan riippoortii godhamuuf namni amma jiru natti mul'isaa jiru. Isuma amma guyyaa 2-3 caaltu feesbuuka biraatiin nan dhufa. Kana akka adabamu akeekkachiisa natti kennaniiru. Tole. Adabamuu miti, cufamuu miti waan fedhe yoo ta'e Abuu Maahir amma Oromiyaan biyya taatutti amma waraanni bilisummaa Oromoo biyya isaa wareegamaa fi jiru qabatutti akkuma kanatti dubbata. Itti fufee sheekirraa qeessirraa abbootii garaarraa artistoota kashalabboota hunda isaa ciniinaan deemaa jechuudha. Wanta akka dhugaa qabattee jennaan baay'ina nama baay'ee lolteedhaaf hinjifachuu hin dadhabdu. Dhugaa qabda taanaan abbaa fedhe irraa dubbattee numa hinjifatta. Toleegaa kashalabboota lamman kashalabboota maqaa amantaatiin deemtu. Kashalabboota maqaa paartileetiin deemtu jara kanarraan dubbadhaas ni jedheera. Hin dhagaama miti. Hin dhagaama yoo ta'e hin dhagaamaa jira. Nama argaa hin jiru. Koomentii yoo barreessan hin nama argaa hin jiru waan ta'eef koomentii. Hattan tokko barreeffama isirratti illee. Sagaleen jiraachuu qofa baruuf malee waan biraatiif miti. Dubbii kiyyatti fufuufan. Ayyee galatoomi. Galatooma. Egaa addi bilisummaa Oromoo warri ofiin jettu gareen Leencoo Lataarraa kaasee haga Galaasaa Dilbootti, haga Daawud Ibsaatti, haga Araarsoo Biqilaatti, haga Diimaa Naga'ootti, haga Mardaasaatti, haga Toleeraa Adabaatti egaa lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Baay'eedha jarri jechuudha. Jarri kun maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu ummatichi adda bilisummaa Oromoo jechuu kana ni jaallata. Adda bilisummaa Oromoo jechuu kana ni jaallata. Ummata keessattis ta'eef ta'ee jira.
ummata keessattis fudhatama argatee jira. Wannichatu waan Oromoo laallatu. Alaabaan isaas waan Oromoo laallatu. Seerri isaas waan Oromoo laallatu. Kanaaf ummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo jechuu kana sirriitti jaallatu. Waan jaallatuuf jecha OPDO wayyaaneen isa irratti aangofsite kan ituu isiin aangoo qabdu